Hordoftoonnii fi jaallattoonni chaanala kanaa, maatii chaanala kanaa hundi keessanuu akkam jirtan? Baga nagaan har'a eeddan isiniin jechaa. Har'a akkamitti akka kaarikilam viitee waliin hojjetan ilaalla. Kaarikilam viitee tempileetii baay'eetu jira. Awurooppaadhaan jira, biyyoonni gara Ameerikaa kunis kan biraa fayyadamu. Tempileetota baay'ee jira. Garuu kan amma baay'ee barbaachiftuu taate, olmost kan warra gara Awurooppaa kanatu bareeddudha waan taateef isiidhaan tempileetii saniin akkamitti akka CV yookaan kaarikilam viitee hojjetan ilaalla. Baay'ee CV jechaanii winword window jechaan jiraasa winword CV jechaan maalidha? Namni hojii yeroo baay'ee dookumentii galfatee yeroo dhabuutu jira. Callisaniitu modoo yaamamne hafuutu jira. Maalirraa kun kan ka'e kaarikulam viiteen isaa kuni hedduu bareedduudha miti. Dhaabbanni baay'een isaa kaarikulam viitee kan kee ilaala. Maal akka fakkaatu, sheeppiin isii akkam akka jirtu, istaandardii tempileetii akkamitti hojjetamte ilaala. Kanaaf NGO'n faanti dhaabbannoonni bebbeekamoon gurguddoon kuni callisaniitu waanuma ati maqaa kan keetii fi kanarratti barreessitu kan hin taane diizaayinii kaarikulam viitee kan keetii haala kamiin akka ati diizaayin godhatte ilaalaniiti si'a. Ivaaluweeshiniin jalqabaa tokko kaarikulamii viitee kan keetii jechaadha. Kanaaf si barbaachisa. Iskoolarshipii haa ta'u, dhaabbattoota hojiidhaaf barbaadu biyya keessaa haa ta'u, irra hedduun isaanii maal barbaachisa? Kaarikulam viitee kanas ilaaluu jechaadha. Malee oluma kaniitu walafaa kaniituma sin filatan akka barbaadnetti. Kanaaf isii sana akkamitti akka diizaayin godhattu yookaan hojjettu har'a waliin ilaalla. Kanaaf jalqabarraa kaasee hanga dhumatti na dhaggeeffadhaa. Warri chaanala maatii kanaatis hin ta'in chaanala maatii kanaa sabskiraayib gochuudhaan ta'a. Qalama guddaa kanallee asirra kaayatan ittiin isin agarsiisudha jecha fiti. Karanaan deemu akka karsariin isinitti mul'atu dhabdee isin rakkanneedhaaf jecha. Maal goona? Wordiin keenya gaafa bannu bilaankii kana duwwaa kana banna. Gaafa bannee jennu maal ta'a? Bifa akkanaa kana qabaata. Asirratti maaltu jira? Bakka amma karsariin keenya kuni bakka irratti nuti barreessuu dandeenyu naannoo kamidha? Asirratti barreessuu dandeenya. Kun maal agarsiisa? Asirraa achi dabruu hin dandeenyu. Naannoo kanatti odoo nama nan barreesse jee barreessuu danda'u. Asitti nan barreesse odoo nan jee heedarii ta'a barreessuu hin danda'u. Maalidha kuni? Marjii waan jedhamutu jira. Marjiin keenya kana wordii keenya dhuma kanarraa kaafnee hanga dhuma kanatti fayyadamuu akka dandeenyutti jecha. Yoo danda'uu baanne asirratti ceesisnee bakka barbaanne kaa'uu dandeenya. Kanaaf amma maalan gochuu barbaada? Asirraa kaafnee hanga dhumatti fayyadamu. Saniifis deemna leeyaawutii isaa dhannee sirreessina. Leeyaawutii isaa tokko kan sirreessinu maalidha? A4 ta'uu qaba waraqaan itti fayyadamnu. A4 jechaan waraqaan noormaalii yeroo baay'ee nuti warratti piriintii goonu kanaadha. Kanaaf A1 kana fayyadamna jechaadha. Isiisuun maal taati? Orienteeshinii kana jala seennee naaroo duwwaa tuqaa shan irraa caafutti goona jechaadha. Mudee walumaa siqee jira ammasitti. Tokko isa kanadha. Lammaffaan immoo saayizii kan akkamiidha? Saayiziin A3 jirti waraqaan guddoon A4 dha. Nuti noormaalii kan fayyadamnu A4 dha piriinti gochuudhaaf jechuudha. A4 kana fayyadamna waraqaa keenya kana. Achi booda garam deemna? Hoomitti of duuba naannoofna. Ani yeroo baay'ee Times New Romaanidhaan fayyadama. Isinis waan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Foontii kan isinitti tole 12 fayyadama. Akkuma barnoota itti baradheen hanga irra teessuma san fayyadamaa jira. Amma maaltu nu barbaachisa? Diizaayin gochuu nu feesisa. Maal callimni asirratti maqaa keenya maal keenyaan dardaru kalariidhaan bareechinee standardii isaa eeggate gochuu dandeenya. San gochuudhaaf fi insert kajuu jala seennee sheeppii kan jettu kana jala dhufna. Sheeppii irraa garam deemna? Ishii tana fudhanna. Kan jalqabaa jechaadha. Ishii tana eega godhanneen booda garam geessina? Finnee asiin hirkifna. Yeroo asiin ol hirkifne jennee akka isin agartan kana qalama magariisa tokko harka bitaatii fi mirgalleedhaan mataa gubbaa fi gama gamanaan jirti. Egaa kana keenyaan booda asirratti saayiziin isiidhaa hagama gataatiin nutti agarsiisa. Meeqa jedhama asirratti? 3.59 jedha. 3.59 kana maal goona amma nuti 11.69 haa goonume. 69 gaafa jennu hanga dhumatti jechaadha. Isii kana immoo maal goona? Noormaalii 3 goona. Maaliif gaa? Maaliif 3 gochuun nu barbaachisa? Maqaa asitti barreessinaa, footoo keenya as keessa galchinaa, waa hedduu keenya as keessa galchinaa waan taateef infoormeeshinii barbaachisu baay'ee isaa as keessa galchinaa waan taateef kana dhumarraa hamma dhumatti akkasitti keenya. Erga keenyaan booda maal taasise? Asirratti akka isin agartan sarara qal'aa wayiitu kan mul'atu jira. Sarara kana balleessuu qabna. Akka harkaan diizaayin gochuun keenya hin beekamne. Eessa dhufnee? Sheeppii keenya kana jala dhufnee beebanii sheeppii foormaatii kana jala dhufnee achi booda maal jennaani? No outline jennaan. Maaliin baddee jirti? Sararri alaarra jiru kun badee jira amma. Wal fakkaatee jira. Achi booda ammas isumatti deebinee kalarii keenya fiil goona. Kalarii akkamtu nuuf deema? Yeroo tokko tokko maal goona? Akka kanatti dimimis gochuu dandeenya. Galee bifa kanas gochuu dandeenya, diimaa gochuu dandeenya, kan barbaanne filachuu dandeenya keessaa. Kalariin lakkii kanaa miti hoon jennee ofii keenya diizaayin godhachuu dandeenya. As keessa seennee kalarii more color fill kan jettu more fill colors kan jettu kana seennee kan biraatis diizaayin itti keeffachuu dandeenya. Garuu amma nuti kan fayyadamna mee isa kam yeroo baay'ee kalarii baay'ee wannaa ta'us gaariidhaa miti.
Isuma kana haa fayyadamnu mee gara biyyatti akkatti siqu kana naannoo kana haa fayyadamnu. Erga kana fayyadamneen booda ammas maal goona gubbaa kanarratti akkas murree asii akkana murree bareechuu barbaachisa. Kanaaf akkam goonee murraa insartii kana keessa seenneetuma sheeppi kan jettu kana jala deemnee yoo feene ishii tana fudhanna. Ishii tana fudhannee dizaayin akkas goonee saniin booda gadi akkas garagalchina. Egaa garagalchineen booda finnee hoggaarannee gubbaa kanaan asiin akkas galchine asirraa mootu akkasitti galchina. Eegalee isii kana mootu finnee hoggaarannee akkas siissina. Kan akkasitti siissina. Erga kana siisineen booda amma kan isin jee sarara gurraacha wayiitu gubbaa kanarra jira. Isii kana dhufnee bakka bareedina asiin deemnee irraa balleessina. Yoo barbaachisaa ta'e karaa kana gurraacha gochuu dandeenya. Ishii kana gurraachas gochuu barbaanna gurraacha akkasii gochuu dandeenya. Akkasitti tole kalarii kan barbaadde filatte. Itti aansee mootu maal galchuu barbaachisa? Fotoo keenya galchuu barbaachisa. Suuraa keenya keessa galchina. Yeroo baay'ee CV'n baay'ee yoo gartanii jettanii istaandardii siidaa eddee jiraatte suuraa qabdi. Saneessaa fiddaa insartii kana jala deemtee calliseetuma hin deeme dhiifama. Eessa jala deemtaa? Sheeppi kan jiru kana insartii jala seentee sheeppi kan jiru kana jala seentee sheeppii keessaa dhuftee isii geengoo kana filatta. Sarkilii kan ta'e kana filatta. Sarkilii kana filattee as fitta. Maal goonaa as dhufnee hoggaadhaanne tokko tuqaa shan haa goonume. Olee isaa dalgee isaatis tokko tuqaa shan. Wal qixxaatee jira. Eega akkas gooneen booda naannoo kana finna. Inni sarararra jiru nu garsiisa waan taateef. Saniin booda outlier isaa maal goona? Zeeroo goona. Gidduu isiidhaa maaliin fiil goona? Shape fiil kan jettu kanarra dhufneetuma saniin booda picture kan jettu kana jala deemna. Nama footoo keenya galchuu barbaanna. From PC kan jettu kana from file kan jettu kanarra dhufna. Achi booda image kan jiru kana keessa jiran itti fakkaate kan kooti. Image kana keessa dhufnee footoo kana haa galchinu. Kun taa'ee jira footoon keenya. Amma itti aansee footoo kana egaa isin galchinee isa kana galchineen booda maal gochuun feesisa? Gubbaa kanarras kalariin bareechinee isii kanas akkas murree dookumentii keenya as keessatti barreessuu jalqabuu qabna. Kanaaf akkam goonee jalqabnaa isii kana ammas insartitti deebinee insartitti eega deebineen booda sheeppi kan jiru kana filannee isuma kanatti deebinee ishii kana filanna. Maal ta'a kalarii keenya akka wal fakkaatuuf kan jalqabaa san filannaa. Outlayerii isaa kana duwwaa goona. Achi booda finnee hoggaaraannee as qabsiifna. Ishii tana finnee asiin immootu kana qabsiifna. Egaa kana lamaan qabsiifneen booda finnee kana keessa galchina. Tolxagaa goona. Achi booda maal goona? Kuno sarara gubbarra jiru kana akka wannaa keenya dhossinitti keenya isii kana fiil zeeroo goona. Achi booda maal goona? Amma isa gubbaa kana jiru kana yookaan wannaa sarara asirratti kalarii asirratti dizaayinii asirra keenyee bareeffanneen kana caafii isaa kanarra bareeffanneen kana dhossee jira. Kanaaf maal goona? Isuma kanarratti finnee raayit kilik goonee send to back kan jettu kanarratti finnee asiin send to back goona. Gaafa send to back goone maal ta'a? Keessa galaa jechaadha. Wal fakkaataa ta'ee jira jechaadha dizaayiniin keenya. Akka waan inni wal fakkaataa wayii fakkeessee jira. Achi booda isii tana maal goona? Koppii goona. Koppii goone paste goone isuma tana finnee daayirektumaan finnee asitti galchina. Finnee asitti eega galchineen booda maal goona? Bicaa kana agartanii miti isinitti mul'atti. Bicaa kana qabneetuma caafisii asitti galchina. Eeyyoo asirraa amma asitti wal fakkaatee jira jechaadha. Maaltu itti aansa? Maal gochuun feesisa? Amma kan nuti gochuu qabnu keessatti barreessuu jalqabu. Namni dizaayinii isaa tempileetii isaa baafannee jirra. Keessatti barreessina. Keessatti kam goonee barreessina? Yoo barbaanne kaarikulam viitee ekaleedha jennee as keessatti barreessuu dandeenya. Yoo barbaanne asuma keessatti barreessina. Kanaaf amma nuti maal goona? Asuma keessatti haa barreessinu. Insartii kana seennee achi booda eessa dhufnaa? Insartii harka gamanaatiin teekist boksii kan jettu takka jirtu kun naannoo kana. Teekist boksii kanarratti kilik goona. Gaafa kilik goone isa kanatti pop-up windoon kun nu dhufa. Isa san keessaa draw text box kan jettu kana fidannee finnee asirra kaa'anna. Saniin booda maal goona? Laayeriin alaa kuni akka waan like wannaa ta'etti mul'ata. Maal jettaniin teebilii akka waan ta'etti mul'ata. Teebilii akka ta'e hin mul'anneef ammas maal goona? Isii kanarra shape outline kan jettu kanarra dhufnee hoggaadhaanne no outline kan jennuun kanarra keenya. Duwwaa uumaa tokko waliin fakkaatu. Baagiraawundii isaa maal goona? Hoo baagiraawundii taate isii kanarra dhufnee hoggaadhaanne no fiil jennaan ishii kanas. Duwwaa goona. Yoo tarii kalarii qabatee kan dhufuuf taate jechaadha. Amma kiyya irratti kalarii qabatee hin dhufne tarii yoo kan dhufu taate akka chaalenjii isin goone kan san jedhu. Itti aansinee amma maal jennaani
mee maal haa jennuni Hussein Adam CV haa jennuni asii qabdiisi Hussein Adam CV yookaan kaarikilam viitee jechuun dandeessu. Egaa kana gooneen booda isii kanarratti tun'eetuma ammas maal goona as deebinee Times New Roman jennaan. An Times New Roman jaalladha. Foontii keessaa waan ta'eef isin kan barbaadan jechuu dandeessu dhimma keessanii. Isa irratti waan nagalchan qabu. 15 godhee achi booda booldiin godhadha. Seentariin galfadha. Isii saniin booda maalan godhaa ishii tana asirraa olan fidaa. Achi booda olan gontoota. Kanarraan galcha. Hussein Adams CV ni kaadhe. Ammas lammaffaa maal gochuu nu barbaachisa? As keessatti wanti barreessu na feesisa. As keessatti wanti barreessu waan na feesisuu fi maalan godhaa dhufee gara insertii kana keessa deebi'ee shape jedheeni shape dha hin taane text boxii kana irra dhufee ammas dhufeen maal godhaa draw jedhan. Egan draw jedheen booda asirratti fideen draw godhadha. Egan draw godhadheen booda fill shape kan jettu tana maalan godhaa no shape yookaan background fayyadama inni. Reefun tan asirratti hin qabu. Amma asirratti fidee jira. Challenges gochuu danda'a ture. Silaa akkamitti kaanaan godhuma akka kanatti dhufe. Kanaaf adii godhee si rakkisa jechaadha. Akkasin hin taaneef irratti kilik gooteetuma fill shape kan jiru kana fuuteetuma garaatti no fill kan jiru kana irra gootu. Achi booda maal jettaan ammas kattaan shape layout kana sarara magariisa akka waan teebilitti agarsiisu waan taateef iddoo baate no outline jettaan. Uummata tokko waan beekamu qabu barreeffama qofa gidduu galchina jecha. Personal profile hanan jiru himee fakkeenya. Personal profile jeeni isii tan eegan kana godheen booda walitti ol butee bold hanan godhadhu. Hoomii jala seenee bold godhadhee Times New Roman fayyadamee foontii kan koo achi booda dhufee gara ishii kana maal haa godhume 15 haa godhu isiisi. Achi booda center godhee isii tan amma maalan godhaa oolan fidadha. As jalatti jechaadha namticha jalatti. Sarara asirra fidee hoggan agarsiise innuu hanga nan deemuu hin qabne natti agarsiise. Cabsuus nan danda'a garuu kun asirra akkasitti galfadheen akkasitti ol bitadhee imeejjitti aansee ammas deebi'ee maal godhaa yoo barbaade isuma kanan kontiroolii gaafan qabee log kontiroolii isirratti kilik godhee yoo nan fidee asii harka kootiin kontiroolii qabe ida'uun irratti baati. Kun akkasiin agartan. Achumaa gadi dabal kilik godhee akkas gadi harkifadha. Hin danda'amu. Saniin booda maalan godhaa isii tana kontirool select godheen hoggarraadheen name jedhanii barreessa. Siddaa leftii godhee hoggarraadha jechuun sorry. Leftii galfadhee saniin booda name jedheen barreessa. Harambanii as keessa irratti dhufee maaltu immoo name jedheen barreessa. Name jedhanii okay. Ishii tana maalan godhaa amma nan bal'ifadha. Maqaa callisee neem jee barreessuu caalaa calliseetuma isiniif gala waan jee waan ayyaaduufiif isin yoo barbaadan neem bakka jirtutti asiin dhuftanii hoggaratan insertii keessa seentanii waan biraatis galfachuu dandeessu. Dursee qo'e maalan godhaa as keessa deebisee hoomii booldi kan jettu kanarraa kaasee isii kan amma maatti naanneffadhaa 12tti naanneffadhee kachi godhadha. Achi booda as keessatti deebi'ee insertitti deebi'ee aayikanii simboolii jala seenee simboolii keessa neem kan jettu maqaa namaa kan fakkaatu isii kamidha. Isii kana fayyadamee achi booda Hussein Adam jechuun ni danda'a. Hussein Adam jee galfadhee itti aansee mootuu foon nambarii bakka jettutti immoo ammas asumatti deebi'ee isii tana fidee galfadhee intar jeeni saniin booda plus 2519 jeeni 25100 jeeni achiin itti fufuun ni danda'a. Yoo barbaachise jechaadha. Zeeroo godhee lakkoofsa koo sintunaa guutaa suutan guuttadha. Itti aansee hoggarraa ammas deebi'ee foon nambarii imeelii hoon galfatu barbaadde asitti fidee imeel jenni gmail.com kana godhee achi booda immoo itti fufee hoggarraadhee kan biraa maal haa galchuume birthday asitti galchuu dandeessaa. Adreesii asumaaf iddoo hoggaate adreesiin immoo isii kana galfattee adreesii yeroo baay'ee manuma waan ta'eef mallattoo manaa fayyadamtee bira qolta. Adreesii ittiin saniin booda let's say Finfinnee Itoophiyaa Finfinnee Itoophiyaa jenii adreesiin
Achi booda kan biraa ammas maaliin fayyadama haan jennu let's say kan biraatis guutuu dandeessa. Phone numberii, imeelii guunnee jirra. Kan biraatis waan information nu barbaachisettu personal profile waan jettu asirratti guuttatta jechuudha. Erga kana fixxee booda asitti maal guunna gaa amma itti aansinee tokko an amma gaggabaabseen isin agarsiisa. Maal guunnaa deebinee as keessarratti maal guunnaa tokko hin galfannaa. Sorry. Eessa keessaa fiduu qabna? Tekstii fiduu qabna. Dongoora alaa dubbitan. Tekstii fiduu qabna. Eessaa fidna? Asii tekstii fidna. Asii finnee personal CV curriculum vitae keessarratti asitti maal jennaani? Isii kana duwwaa goonee irraa balleessinee akka kanatti eega kaa'anneen booda asitti summary yookaan personal profile summary jenneeni summary asitti galfannee daansinee immoo maal goonaa isuma kanarratti kilii godhannee isuma kanarratti right click tuqee anaditti asirratti sararratti tuquun qaba. Kana fidee akkas galfadhee daansee maal godhaa yoo barbaachisaa ta'e waan tokko akkasiin beekuu qabdan yoo barbaachisaa ta'e as gidduu akka nama sarara galchetti waan galchuu barbaades maalan godhaa gidduun itti duman deebisa. Saniin booda isa kana fideetumaan asirra akkasitti fidee galfadha. Kana jala sararadha jechaadha. Kana jala eegan sarareen booda ol buteen as jala galchee sararri akkamii ta'uu qaba hoonan jee isa kanas waan godhachuu barbaade akkasitti kaa'uu danda'a. Hin dandeessa. Maaliif hin dandeenye? Waan hin dandamne hin jiru. Isii kana mootu let's say education jennee hoggarradhee isii kana galchee ol butee isii tana ol butadhee educationii gaama elementary asittan baradhee high school asittan baradhee maalii asittan baradhee as keessatti guuttee preppii asittan baradhee first degree koo asirratti baradhee mastersii koo asirratti baradhee yoo qabaatte PhD asittan baradhee jechuu dandeessa. Erga kana fixxeen booda gara miti xiyyeena ammas kan biraa tokko fuunee bareechite jechaadha. Ammas kan biraa tokko fiddee hoggaarattee isuma kana laayinuma kana koppii godhattee isa kana fidattee asiin gadi fiddee sarara kan kee kana akkas galchitee ishii tanas akkas galchitee look asiin gaafa ati ooftu maaltu jira harka gamanaatiin asiin gaafa fiddu akka inni wal qixa sii dhufuufi laayinii kana fayyadamti. Saniin booda innu sheeppiin isaa bareedee ta'a jechaadha. Isii kanarratti immootu work experience jechaadha. Experience asitti galchina jechaadha. Erga kana fixxeen booda extraordinary yoo qabaattu taate like extraordinary jechuun yoo hojii dabalataan manaajera taatee hojjettee taate yoo fakkeenyaaf dabalataan inni research advice gootee beekte taate dabalataan wantoota garaagaraatis yoo qabaatte asitti dabaluu dandeessa. Then certificate garaagaraa acknowledgement certificate haa ta'u yeroo akkasitti ooftu kan akkatti wal cinaa qabuu qabdi lammaffaa uummatuudha koppii gochuudhaaf. Kontiroolii qabdee hoggarattee oofuu qabdanii callimnee akka oofuun hin ta'u. Sartifikeetii yoo jenneen asitti sartifikeetii jechuu ni dandeenya. An amma isin keessatti barreeffatu dandeessan isin agarsiise malee hin barreessan jiru waan taateef. Sartifikeetiin nan asitti. Sartifikeetii jechuun fakkeenyaaf acknowledgement sartifikeetii haa ta'u galateeffannaadha. Sartifikeetii appreciationiidha. Sartifikeetii kan dhaabbanni garaagaraa sii kenne elementariitti ati yeroo barattu badhaafamtee kan yeroo digriidha badhaafamtee sartifikeetii sii kennamte hunda isiidha. Asitti dardara tokko jettee sartifikeetii tokkoffaa jettee achumaan gadi inter jetteeni as keessatti eega barreeffateen booda lammaffaa sartifikeetii akkasii jettee sadaffaa sartifikeetii akkasii jettee barreeffatu dandeessa. Listii qofa keessa otoo hin taane wanta ibsa gabaabaa isaa sartifikeetii kana bara kana yeroo kana dhaabbata kanarraa waan akkanaa hojjedheef argadhee jira. Bara kana dhaabbata kanarraa waan akkanaa waan hojjedheef sartifikeetii akkanaa kana badhaafamee jira bira qolta sadaffaa cita. Sartifikeetii kanaa bara kanatti jettee keessa fakkeenyaaf lessee asumarraa haan ka'u. Certificates of participation haa jirume fakkeenya. Participation harka tokko nan barreessaa jira. Certificate of participation batanii koo fayyadamee bara kaman fudhadhee fakkeenyaaf lessee 2000 Agost lessee
Agast 2014 fudhadhe haa jennu. 2014 fudhadhe akka inni wannan taane maalan godhaa isa kana akkas godhadheen achi booda isii kana itti aanseen jala sararadhaa asitti qalarii biraan dibadha waan taateef itti dhiiseen I have jettee gaatte barreessite. Waan ta'e jettee asitti barreeffatte ispeesii kana gaabbii kun akka hin jiraanne walakkaa kana keessa barreeffamni hangi akka walitti sissiikuufii fi maal goota isii kana dhuftee hoomii jala seentee hoggaratte remove space after jettee hoggaratte asitti barreessita jechaadha. Kana isa kana kalarii gurraachaan godhattu kalarii biraa laaltee hoggaratte jijjiirtu. Let's say fakkeenyaaf kalarii magariisaa nan fayyadamu asitti immoo gurraachaan fayyadama jechaadha. Asitti hin fayyadamu. Sadaffaa ammas dhufeen asitti jalqaba. Galee gaafan kana siin jiru kana qofa taate otoo hin taane isa olaanu sanis isa olaanus kan barnootaa fa'as kan ekspiriyaansii fa'as akka wanti keessa ekspiriyaansii tokkoffaa bara kanaa bakka kanaa hojjedheen jira. Akkuma kanatti jechaadha. Bara kanaa bakka kanaa hojjedheen jira. Ekspiriyaansii lammaffaa bara kanaa bakka kanaa hojjedheen jira. Sadaffaa dhaabbata kanaa keessa waggaa haganaati haga ganaa hojjedheen jira jettee keessa. Barnootas first degree fakkeenya akkuma asitti barreessite kana first degree asitti kalariidhaan kan ibsa isaan mootuu gurraachaan akkasumatti kaa'attee xumurtaa jechaadha. Hanga dhumatti ooftee xumurta. Saniin booda sartifikeetii eega jettee ekspiriyaansii eega jettee edukeeshinii eega jettee samarii isaa bara kanatti an maqaan koo baluu tan jedhama bakka kanatti hojjedheen jira bakka kanatti baradheen jira ogummaan koo akkansiiti maalii akkasiiti jette. Taana qofaa miti gaama kan biraa kan barbaachisu jira. Fakkeenyaaf kariikulam viitee keessatti wanni asii dagatuu hin qabne tokko maalidha seeti beektaa? As fidee ishii tana ammas maalan godhaa? Iskilii like iskilii personal iskilii kan kee maalidha? Personal iskilii maal qabdu? Iskilii akkamii qabdu? Tokko asumatti barreessite isa sanis. Lammaffaa mootu sadaffaarratti eega kana geessiteen booda maal goota personal iskilii eega geessiteen booda ammas asumatti moggaa kanatti gadi butteetu moggaa dhaate sorry asuma isa kana gadi buttee kan biraa jechaadha koppii godhattee personal iskilii irraa eega fixxeen booda maal goota hoppii akkamii qabdu? Hoppii akkamii qabdu? Maal barachuu no fakkeenyaaf namni tokko hoppii ispoortii hojjechuun barbaada namni pirogiraamara ta'e koodiin barreessuu jaalladha akkasan ta'uu barbaada akkasan ta'uu whatever waan jaallattu waan jaallattu asitti barreessita. Egaa kana gootee xumurteen booda egaa maal goota fakkeenya peejiin kun si hanqatee peejii lamaffaatti ce'uu dandeessa. Akkasumatti dizaayin gootee peejii lamaffaatti ceetee dhumarra erga geessee booda maal goota ati dhugumaan dookumentii kana kan kee ta'uu isaa wannaa goota. Fakkeenyaaf as fiddee ishii tanarratti maal jetta dookumentiin kun CV'n kun kan kee ta'uu isaa maal goota declare goota. Ani baluu namni hin jedhamu Hussein Adam kanan jedhamu dhuguma wannaan kun kan kootidha CV'n kun kan kootidha waan armaan olitti ibse kun dhuguma ta'uu isaa mallattoon ibsaa ittiin garaatti garagadeetti maal goota maqaa kan kee asumatti fiddee jalaatti Hussein Adam jetteeni fakkeenyaaf Hussein Adam jetteeni signature jetteeni itti aansitee guyyaa keessee deetii isaa sorry deetii illee dhiisi signature keessee deetii maaltu singe signature keessee siinsarlii maal waan jedhamu gubbaa kana keessee maqaa gad dabarsita signature keessee eessaa mallatteessa asirratti jechuu dandeessa asirratti akka word irratti akka mallatteessituun si agarsiisa. Egaa kana geessineen booda dizaayinii isaa bifa kanaan keessee boci akkasitti eega keessee booda maal goota gaamma dhuftee hoggaraattee draw kan jettu kana jala dhufta. Draw eega dhufteen booda maal goota peensilii kana kalarii isaa hin filatta asumarra dhuftee hoggaraatte. Kalarii isaatis hin filattaa. Tiknisii isaa hangam haga inni fudhatu qabu fakkeenyaaf amma kun kan irra jiru kun duwwaa tuqaa 2.5 irra jira. Inni itti aanu immoo meeqarra jira? Inni itti aanu kun yoo dhuftee meeqa ta'a? Tokko tuqaa 5. Ishiin anyway dhuftee kanarratti fiddaa xiqqaa isaa filattee hoggaratte baloo ittaan of duuba deebitee irratti hoggaratte maal goota fiddee nama mallattoon koo akkana hoo taate yookaan akkas tokko mallattoo taate mallattoo kan keessa mallatteessita jechaadha fiddee worduma irratti sigalee worduma irratti anoo fakkeenyaa mallattoon koo mee ana mallatteessu asuma irratti dhufee
Kanaaf fakkeenya hin taane ishiin kunis mallattoo akkamii mallattee sanan hin jira malee. Mallattoo akkamii mallattee sanan hin jira malee. Argadheen jira. Kana mallatteeffadha. Saniin booda lafarrattis mallatteessa asirrattis mallatteessa yaa'u tokkuma naaf. Wal fakkaataadha waan taateef tana lamaan sadan mallattoo kan kee akka lafarra jiru saniin asirratti mallatteessita jechaadha duroo godhatta. Digital signature taati gaasuma itti fayyadamta. Okay, egaa kana gootee booda mallattoo kan koo isii kana ol gabaabsadheen signature bakka jettu kana dura fidee galfadha. Signature kan jettu dura galfadha. Bakka CV kan koo asirratti fixaa yoon barbaachisaa ta'e luka kana jalan sirreeffatu barbaada hoo ta'e luka kana jala akkanaa toltutti sirreeffadha jecha kan barbaadutti maal godhee asuma jala seenee sheeppii jala seenee isii kanas fidee asumarraan xaapha godhee as galchee ishii tana akkas butadhee ishii tana immoo akkas gadi fidadhee asirraanis akkas fidadhee achiis akkas fidadhee maalan godhaa kalarii mootu ishii kana dibadhee kalarii mootu kan fayyadamaa turre isa kana fayyadamaa turre outlayerii isaa 0 godhaa uummata kan beeksisuun qabu. Kana fakkaata. Erga kana gooneen booda yoo akkasitti karee kanarratti mura jette deebiftee ogaraatti ammas maal goota muraa kan kee galchite insert itteetuma ishii tana dhuftee gabaabsitee ishii tana akkas eega gooteen booda asirra dhuftee ol gara galchite sorry kana gootee achi akkas fidee achi booda ishii tana akkana fiddee akkas galchite kana erga gooteen booda outlayerii isaa 0 gootee ifta. Isa gamasiitis akkasumatti galchita jechaadha. As eega fidadheen booda kana fakkaata. Sigalee amma gaa gidduu isaa babbareechitee boca keessa galchitee maal gootee olii gadi akka bareedu fakkeenyaaf personal profile jettee as gidduu sarara galchitee ammas kana jalas fiddee sarara biraa galchitee jechuun hojii keeti. Maal gootee salphaadha kun akkuma sitti agarsiise kanaan yeroo achirratti ilaalan namni bareeddi malee akkanumatti hojjetamti fakkeenyaaf kana jalas akkasitti sararattee sigalee kana jalas kana gootee sarartee achi booda asii fiddee ogarattee maal ta'uu qabdi jettee kana jala soo akkasitti galfatte inuma bareeddi malee homaa hin fakkaattu hin qabdu. Gidduu kanaatis hunda isaatu sarara galchitee an fakkeenyaaf fi yoon isinitti agarsiise kanaan dura hojjetamte curriculum vitae jee isinitti agarsiisuu ni danda'a. Sababni isaa achirraa ilaaltanii waggaatan akka waan ittanii jechuudha. Kunoo maal fakkaata akkasumatti hojjetama jechaadha. Karra inni isin girte education eega jetteen booda primary school eessitan baradhee high school eessitan baradhee secondary school eessitan baradhee akka inni isitti agarsiisan jala sarartee ibsa isaatis jalatti barreessitee gaggabaabsitee jecha asitan baradhee mana barnootaa akkanatti baradhee bara kanaa achinan baradhee mana barnootaa location isaa asitti argama. Bara barnootaa kan kee mootu Oktoobarii kanarraa kaasee yeroo kanaa maasarsii koo bakka kanatti fudhadhee sartifikeetii mootu certificate of appreciation certificate of acknowledgement certificate of certificate qabdu guutuu asitti daradartaa jechaadha. Asiin gadi buutee experience qabdu mootu asitti daradartaa jechaadha. Achi booda extraordinary waan hojjette yoo qabaatte hin jettu. Reference bakka si barbaachisu reference jenna. Dhumarratti declaration kan kee I confirm that the information provided jettee asitti galfatte. Thank you for your time jettee asitti galfatte signature galchitee yours faithfully yookaan sincerely yookaan best regard jedhamuu jettee asitti galfattee signature kan keessatti galfattee maqaan keessatti galchitee footarii yoo barbaachisaa taate akka kanatti maqaa imeelii kan kee galchattee akka irraa isin agarsiisan jecha hoppii kan keetis galchitee asii warra gamanaa kanarratti mootu personal skill kan kee galchitee achiin gubbarratti mootu maal dabaltaa quality ati qabdu dabaltee language sorry nan dagadhe language dabaltee mallattoodha language ingiliffaa kanaa afaan amaariffaa afaan oromoodha jettee keessee
Achi booda immoo personal profile kan kee akka kanatti kaa'atuu dandeessa jechuudha. Kana egaa maalidhaa? Akkuma reef tana diizaayinii isinitti agarsiise san waan baay'ee isin barbaachisu. Diizaayinuma saniin samaraayis gootee as keessatti barreeffama kee qofa galchuu qofaa jechaadha. Jalqabni wanni sirraa eegamu diizaayinii. Diizaayinii kan kee eega bareeffattee booda akka kanatti eega diizaayinii kan kee bareechitee booda maal gochuu dandeessaa? Diizaayinii gaafa isin baay'isee diizaayiniin kana qofaa miti. Diizaayinii biraatti teempileetii biraatti diizaayin godhachuu dandeessa. Teempileetii mataan keetii. Teempileetii 5 6 diizaayin godhachuu dandeessa salphaadha. Kanaaf eega san diizaayin godhatteen booda barreeffama qofa keessa galchitee akka kanatti hojjechuu dandeessa jechuudha. Kanaaf nama torbeedhaa waan inni nama torbeedhaa nu haa taasisu. Warri chaanala kana sabiskiraayib godhan yoo jiraattan akkuma viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate chaanala kana sabiskiraayib godhaadhaa. Waan isin sirraa hoo qabaattan kana nu sirreessi jedhaa koomentii jalatti barreessadhaa. Waan ammallee barachuu barbaaddan waan isiniif ifuu akka barattan barbaaddan lammaffaa ammallee koomentii jalatti barreessadhaa. Anis koomentii keessan irratti hundaa'een viidiyoo lammaffaa qabadhee isinirraa hangasii nama torbeedhaa waan nu haa taasisu nagaan.